Sagantaan baniinsa sosochii ispoortii hawaasaa naannoo Oromiyaa mata duree ispoortii hundaaf jedhuun magaalaa Buraayyuutti geggeeffameera. Saganticha irratti sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaasteraa hawaasummaa obbo Abdullaa Hakiim Muluu, hooggantuu biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa aadde Saamiyyaa Abdallaa, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Jagnaaw Gizawuu dabalatee dargaggoonnii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa magaalichaa argamaniiru. Sirnicha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa aadde Saamiyyaa Abdallaa, ispoortiin yeroo tokko qofa hojjetame kan dhiifamu waan hin taaneef akka mana hojii isaaniitti ummata keessatti aadaa akka ta'uuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Akka biiroo keenyatti illee ganama hojii osoo hin galin dura daqiiqaa 30 sochii qaamaa gaggeessineeti kan hojiitti gallu. Aadeeffannaan kun qabatame ilmaa ispoortiin kun eegallee kan dhisnu osoo hin ta'in aadaa ta'ee sochiin kun akka itti fufamu godhama. Bara darbee harcaatii bakka tokkotti qabna. Bara kana immoo sirreessinee itti fufinsaan akka hojjetamudha kan karoorfannee itti deemaa jirru. Hawaasni hunduu bakka jirutti sochii qaamaa daqiiqaa 20 hanga 30 taasisuu akka qabanis aadde Saamiyyaan dhaamaniiru. Sirna baniinsa sosochii ispoortii hawaasaa naannoo Oromiyaa kana irratti kan argaman sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaasteraa hawaasummaa obbo Abdullaa Hakiim Muluu, ispoortiin dammaqinaa fi jabina qaamaa dabaluun gamatti bu'uura misooma hawaasummaa ta'uu dubbataniiru. Faayidaan ispoortii dammaqinaa fi jabina qaamaa dabaluu qofa otoo hin taane bu'uura misooma hawaasummaati. Uummanni keenya, hawaasni keenya hariiroo isaa kan itti cimsatu, jaalalaaf tokkummaa isaa kan itti agarsiisu, obbolummaa isaa kan itti mirkaneessu, waltajjii akkasii of keessaa kan qabudha. Kanaaf hariiroo hawaasummaa kan keenya cimsuudhaaf dabaluudhaaf ispoortiin nu barbaachisa. Kana malees diinagdee keessattis ispoortiin gumaacha guddaa akka qabu kan hubatamudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa badhaadhina hunda galeessa fiduuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu kan himan obbo Abdullaa Hakiim, damee ispoortii irrattis xiyyeeffannoo mootummaan naannichaa kenneen inisheetiivii haaraa bocuun magaalaa fi baadiyyaa hunda keessatti lafa dirree ispoortiif oolu hektaara 1 ta'u marga itti biqilchuu fi kunuunsuun akka qophaa'uu fi dargaggoonni bakka oolmaa akka argataniif xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lafa ispoortii dirree ispoortiidhaaf ta'u magaalaa hunda keessatti akkasumas immoo baadiyyaa hunda keessatti yoo xinnaate kaaree meetira 10,000 ol yookiin immoo hektaara 1 kan ga'u margatti biqilchuuf kunuunsuudhaan dargaggoota keenyaaf akkasumas immoo hawaasa maas ispoortiif hojjetuu fi bakka boqonnaa dhabee rakkachaa jiru kanaaf xiyyeeffannaa guddaan kennamee akka inisheetiivii haaraatti fudhatamee hojii ispoortiidhaaf akka qophaa'u murtaa'ee irratti hojjetamaa jira. Jiraattonni magaalaa Buraayyuu sirna baniinsa sosochii ispoortii hawaasaa kana irratti hirmaatanis ispoortiin fayyaa qaamaa fi hariiroo hawaasummaa guddisuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf itti fufinsaan hojjechuun murteessaa ta'uu himaniiru. Ispoortiin kaa jajjabina qaamatiif baay'ee gaariidha. Uummanni walitti dhufee jaalala isaallee ibsata. Kanaaf baay'ee dadammaqanaafis uummanni walitti dhufee yaada isaa ibsachuufis jaalala uummataa ibsuufis baay'ee barbaachisaadha ispoortiin. Ispoortiin faayidaa guddaa waan qabuuf fayyaa qaamaatiif hawaasaaf uummataaf baay'ee waan fayyaduuf hojiin akkasii yoo daddabalee torbeetti illee yoo waan akkasii qophaa'e uummanni baay'ee fayyadamaa ta'a jennee abdii guddaa qabna.